Tole harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota keenya. Nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jecha guyyaa har'aan tanaadhaa qondaala yookaan aartistii akkasumas doktora nama cimaa qabadheetiin isiniif dhiyaadde. Innilleen eenyu jechuun keessan hin oolu. Tole keessummaa keenya waamicha keenya yookaan yaamiinsa keenya kabajjee asitti argamuu kan keetiif galatoomisiin jecha mee jalqaba irratti maqaan kee eenyu maaliin beekamta? Hawaasa keenyaaf ni ibsaa maqaa kiyya ni beekta jeetuma yaadaan Dr. Gadaachoo Billaachoo naan jaani akkasuma qondaala amma yeroo ammaa tanatti qondaala mootummaati mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin hojjenna duraan aartistiidha kan ittiin beekamu amma immoo qondaalummaa kana gujuma keessaan argadhee Itoophiyaa tana beekta kabaratee fi kamaraateetu bulchaa sanumaaf hojii arganneerra garuu hojii sanillee ammaaf irra hin jirru ari'amnee jirrarraayi waan akkasiiti. Akkuma atu jettee turtetti dur qondaala mootummaa naannoo Oromiyaatti turte. Mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif of jalaa si ari'uu danda'e? Sababni itti achirraa ari'amteef maali? Waan kana hawaasatti gaafii ta'e yeroo hedduu akka ibsituu fi kabajaadhaan si gaafanna. Dhugaadha. Yeroo ammaan tanaa keessatti Itoophiyaa keessatti ani Shimallisaa wajjin hojjechaa ture. Innis waan if jalaa naaraniif yeroo ammaan tanaa keessatti Itoophiyaa keessatti yoo kijibdee qofa yoo cubburratti ragaa baate qofa ka Itoophiyaa bulchitee uummata isaanii wajjin ka jiraachuu dandeessu san hojii kan nyaatu dandeessu guyyaa tokko Shimallis Abdiisaa wajjin hoteela wayii tokko deemnee shamarra uffata shakartuna bitii uffattee hudduudhaan uffattartee deemtu laalee achuma bakkuma buna kaaffeetti dhuunetti tiippii qarshii miiliyoona takka kaayee fi deeme osoo hawaasni keenya beelayaa kaan kararra bakka rafuu dhabaa jiru inni akkamitti tiippii dhala uffata shakartuna bitiin akkatti waan hudduu uffattartee deemtu tana maallaqa miiliyoona takka kan dachi keessa wanni kun sirrii miti haala kanaan biyya jaaruu osoo hin ta'in biyya diigaa jirraa an jennaan kun dhimma keetii miti jee efachirraa na kabale efachirraa na tuman haga manatti na galchanii jaartii tiyya duratti illee na tuttumanii na garafanii garaa keessa na dhiitanii akkasitti hojiirraa isa ari'amee taa'aa jira ammaan tanan sababa saniitiin hojiirraa ari'ame. Hedduu natti dhagahamee jira. Maaliif jennaani yeroo ammaan tanaa kanatti mindaan isaa yookaan damoosni isaadhaa qarshii 5,000 isaaf 5,000 kannaa bakka shaayii dhugutti bakka naayit kilabii deemutti yoon ife biliyoona 5 tippii kakannute akka lammii tokkotti hedduu waan nama quuquu nutti dhagahamee jira. Tole akka hawaasatti uummanni Oromoo bal'aadhaa uummanni Oromoodhaa biyya alaa fi keessa jiran maal akka sii godhan barbaadda? Maal akka si gargaaran feeta? Anamma dhugaan ani qabu akkan uummata kiyya wajjin deddeemee uummata Oromoo kana hunda wajjin wal arku uummanni Oromoodhaa hawaasni Oromoo wanni isaan naa godhan akka makiinaa takka naa bitanii barbaada. Hojiirraa isa ari'ameen jira. Makiinaa takka akka naa bitanii barbaadan makiinuma takka barbaadan uummata Oromoorraa. Makiinaa yeroo jettu ati makiinaa ni oofta makiinaan hojjechuu beekta makiinaan kun muuxannoon fedhu. Oofuun hin beekamaarree bara ani tamaarii sanitti wafcoo ganda balaachoo waggaa 8 moo 9 ni kan hin daakaa ture wafcoon daakaa ture akkamitti makiinaa ofuu wallaala makiinaa ofuun hin beeka wafcoo waggaa 8 daakaa ture akkamitti makiinaa ofuu wallaala wafcoo fi makiinaan garaagarummaan qabu. Makiinaa yeroo jo'an konkolaataan see lamaanuu sagalee qaban jechuu akka waan yaadeetti natti fakkaata. Tole egaa hawaasni bal'aan si cinaa dhaabbatee akka si gargaaru gamanumaan hin dhaamaa fi namoonni tokko ati doktora sijaan doktorummaan kan kee kun akkami dhugumaan doktora sobaa miti dhugaadha doktorummaa kiyyaanii barumsaa hin argadde namoonni tokko doktorummaa kana lafa argattee kajanillee ni jira kuni cubbuun irra kaa'uu danda'anii ani yoo barbaadde amma guyyaan eebbakiyyaa baradhee gaafan doktorummaatti fudhadhu guyyaa eebbakiyyaa irratti namoonni hin dhufin hin jiru amma qondaaltonni biyya bulchina janii mootummaan naannoo Oromiyaa ji Shimallis Abdiisaa ji Taayee Dandaati Hangaasaa Ibraahimii Dr. Abiyyiillee dhufe guyyaa eebbakiyyaa san Dr. Abiyyiillee dhufe lukkuu lamaan qale lukkuu lama gugurraatti lukkuu lama qaleetiin hawaasa guutuu nyaachise. Bashasharraaqee Taayeen gaafsan eessa ture beektaa? Shawaa ture shawarraa kee dhufe kana doktorummaa gaafan fudhadhu san jechuudha. Abiyyu kun dhufeetuma harkumarra fudhatee deemee hin teenye nu wajjin gaafsan hin teenye lukkuu nyaata ruuza tokko jala naqee fiitima harkarra fudhatee nyaataa kee kuti warri taa'ee guyyaa san eebba kiyya na wajjin xumure haa galatoomanii Hangaasaa Ibraahim faa Taayee Dandaa faa
umrii rabbi haa dheeressu isaan faadha jechuun warri guyyaa san an akkasitti doktorummaa fudhadhe malee doktorummaa lafaan harka kanneen doktorummaa lafaan harka kanneen barumsumaa hin harkadhe. Kun waan ajaa'ibaati gaa namni kun nama cimaadha Doktor Hangaasaa akkasumas Doktor Abiifaa waliin baratee isaanii waliin eebbifame yeroo ammaan tanaadha isaan sadarkaa kamirra jiranii inni sadarkaa kamirra jira waan jaamu cubbuun biyya kana keessatti dalagamaa jirtu ifaan ifatti ni mul'ataa jechuudha. Tole galatoomishin jecha ati waa hedduudhaan beekamtaa Doktor Artistii akkasumallee qondaala mootummaadha wantoota kanaan alatti ogummaa beekamtaa qabda. Atillee na beekuu baattu namoonni guyyaa san jiran na beekuu ni dandan jeeti yaadaa wantoota kanaan alatti ani Itoophiyaa fiigeetiin ture. Itoophiyaa bakka bu'ee fiigeetiin ture. Gaafan Itoophiyaa fiiguu sanii Biyya kamitti fiige? biyyi tan Itoophiyaatti fiige Biraazilitti fiige quban qabdu Biraazil dhaqeetiin namoota faranjii hedduu takka wajjin Osmaan akkana fiigu gufadheetiin gufuu takka gufadheetiin barxaaniin adda tanaan lafa dha wallayyaa takka keessa akka gulgulaadhee kufe. Allahu akbar. Achi boodoo maaltu qunname? San booda hirribaa hin keeka. Waan dila inni himaa jiru kana miiraanin wajjin ture garuu inni immoo oofee hirribatti nu garaagalchee. Manaa mechuu barbaaddeeteet manaa maan hin fiine zaayirumaan hin fiige malee manaa maan hin miti kan Itoophiyaadhaaf fiige. Ammaan tana manaa maan fiigee fi zaayiraan fiigees tokkumaan fiige bakka bu'ee guyyaa san fiigee fitin jira. Namoota hedduu na daawwate guyyaa nan fiigu san. Kamanaa maan fiigee fi zaayiraan fiigellee bakkuma takka gaaya akka waan jeetti ilaalaa fi hayyee tolee galatoomishin jecha namuu akka mataa isatti akka dhuunfaa isatti fakkeenyaaf YouTube jaalachuu dandeessa TikTok, Facebook akkasumallee akkaawuntiin hedduutu jira pilaatfoormiin kuni isaan kan keessaa kam jaalatta? Ani akka mataa kiyyatti miidiyaan ani jaaladhu Facebookidha. Facebook irratti dabalatee duraan miidiyaa TikTok ni jaaladha ture nin fayyadamasi garuu ammoo miidiyaa TikTok kana jibbeetin jira harka keessaa guradheetin jira sababni harka keessaa guradheef qorattoonni tokko akka jedhanitti TikTok jechoota lamaan hiikanii turan jechoonni sun jecha biyya Giriik irraa dhufee naan jedhanii yeroo isaan naa hiikan tik jechuun maraattota tok jechuun kijibdoota naan jedhan ani saniifuu addunyaa dhumtuu tanaaf jecha garee kijibdootaa fi maraattotaa keessatti ramadamuu hin barbaadu jeetin harka keessaa guradde TikTok sababa saniitiin jibbee jechuudha. Waan nama ajaa'ibu akka ajaa'ibatti hiikaa isaadhaa itti kennite bifa kanaan gaa namni hundinuu hiikkatee waan dhuunfaa waan isaa ta'uu irratti yoo xiyyeeffate waan gaariidhaan ja'a. Yeroo ijoollummaatti namni waan garaagaraa hawwiin waan hedduudha hawwaa ati yeroo ijoollummaa keessatti sirbaanis beekamaadhaa siin jaa yeroo ijoollummaa sanitti wallisaa turtee siin jaa mee walli akkam faa yeroo sanitti wallisaa turte? Ani jalqaba osoon hawaasa biratti miidiyaa irratti osoo hin beekamin yeroo mana barumsaa irraa galetti mana barumsaa keessatti illee hawwisoon ture sirbaa ture sirbiin jalqaba gaafa ijoollummaa kiyyaa itti taphadhe sirba waa'ee jaalalaati. Awwaan ta'e hin beeku awwaan dhiisus hin beeku kotee narra buqitee wallaahi jaalaltitee jalalli jaalalumaa an takkatee agarree osoo wajjin gallee lafee wajjin kokorree dirin jalalli jaalalumaa jalalti jaalalumaa an takkatee ati dur sirboota eenyu faa dhaggeeffataa turte sirboota eenyu faa sirbaa shaakalaanii turte? Ani dhugaadhaa dur sirba hedduun dhaggeeffachuu jaaladha. Weellisuu sirbuu caalaa dhaggeeffachuun jaaladhaan sirboota dur Adamaaruu Haaloo Daawwee sirboota kana kan hedduun jaaladha. Garuu ammoo sirba qamar tokkoon haalaan jaaladha. Mudannoon itti qabasi. Sirba makiinaya panin gabbinaadha yoomi juba fatan aminaadha anaaminaan fedhalikii malee abbaan naaf kaadhimuu dhiidee malee sirba kana baay'een jaalladha. Dhumarra geenye jira gaaficha akkas gaafateetiin akkasii sagantaa keenya goolamuu barbaade yeroo sirbaa turte wallistoonni kun mudannoo garaagaraa qaban mee ati akka wallisaa tokkotti mudannoon si mudate jira walleerra ni ani yeroon hawwisoo ture sanitti intala takka baay'ee jaalatteen ture ishilleen hawwisoo keessa turte intala san jaalaltii irraa na qabdi umriin ishilleen ijoolleedha mana barumsa elementarii barataa turte
irra deddeebi'een intala tana akkan harkatuuf aarsaa guddaan kafalee ture. Garuu immoo intala tana warri isaanii haalan egaa ishii tana argachuudhaaf jecha waan hin ta'in qabu. Gaaf tokko osoon gibbii isaanii jala halkan dhaabbadhu yeroo mara duraan halkan gabbaateeti ala kooskii yookaan dukkaana waa bittee deebiti. Ani ishiitti dhufaa jee osoon tottolfadhee taa'aa eegu haadha ishiitti wajjin intal tol fakkaatti intalaan gafaati. Haatinis dala sun akkasitti gara nama guddaan ta'anii waluma fakkaatanii haati uffatuma ishii fakkaatu uffattee gabbaatu. Yeroo kanan gibbii dura dhaabbadhee akka nama ishii rifachiisutti itti maramee gizeen haadha dhungadhu intala miti haadha. Rifadheetiin gallakkisee fiige osoo natti fiiguutiin hogguu torba ofirraan garagalee dhufee efa san booda ishuma sanuu laaluu ni sodaadha. Galtee intala ishiitti himte mudannoo sana. San boodaanis intalaa fi ishillee ija keessa laaluu saala'uun eegalee jaalaltii ishidhaa akkasii na keessaa baate. Mudannoon karee sirbareeffam ta'a. An Aaminaan fedhaa jirusan wal fakkaataa tarii. Wanni sirba sana akkatti jaallatuuf intala inni akkasitti mana jala dhaabbatee mudannoo dila sana irratti intallee maqaan Aaminuma. Aaminaa intallee maqaan waan ajaa'ibaadha. Tolee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya kanarraan kanaaf qophii kana fakkaataa qophii biraatiin torbaan hamma walitti deebiitti nagaa